jaaniin maandeeta hin qabne hiree biyya sadaffaa argachuudhaaf maandeeta hin qabdu baqattu jechuudha. Baqattoonni immoo akka carraan harkaa wal seenanii wal fuudhan jechuudha. Inni sun maali? Baqattoonni kun eegan harkaa wal seenan maaliin jechuu qaba jechuudha. Jarri kun biyya Masritti ilmaan dhaluu qabamoo dhaluu hin qaban jettan biyya baqattummaa tana keessatti. Yaa baqattoonni silaa bakkuma takka hojii jiraatee wayyaadha. Yaa abboleessa Allah. Dirqama rakkachuun isaanii waan hin oolamne maaliif jaa seera wanni namni lafa tanarra sossoon addunyaa tana keessa seeraan deddeema namni ol keessa. Akkanuma lafaa kaatee darsa guurattee armaan faransi qophaadhaan hin taatu. Assalamu alaikum jirra jirtuu ijoollee biyyaa addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtan. Hordoftoota kiyya isiniin jechuun iseetiin jira baga gammaddan. Isin maali isin ijoollee biyya tiyyaati. Yuutuubara waan ta'eef jecha sooshaal miidiyaa hundoo waan hin fayyadamuuf dirqama waan takkaan isin yaamuun qaba jechuudha. Duraan hordoftootaan isiniin jechuu ture. Amma immoo gara jirra jirtuu ilmaan biyyaa addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtanii jijjiiramee jirti jechuudha. Asumaanuu jecha haaraa qabadhaa kana. Dubbiin ijoon dubbii tiyyaa maal seetan? Ijoon dubbii tiyyaa maakii fi ibsaa Oromoo ni beeytanii. Isaan lamaan kun duraan beeytanaa fi ibsaanis maakii tana jaalachuu turre wal qabnee turre. Na harkaa wal seenan jechuudha baqattoonni. Baqattoonni immoo akka carraan harkaa wal seenanii wal fuudhan jechuudha. Asirratti yaada kannachuu deema. Amma duraas akkuma yeroo dabaretti isaanirraa dubbadhee namoota 200 walitti daawwatee jechuudha piroofaayilii fi biyya jalatti. Laayikii kun 15 ol qabdi. Waan ajaa'ibaati. Saniifuu ammaan tanaas irra deebi'eeti waaniin isinii ibsu jira. Wanni sun maali? Baqattoonni kun eegan harkaa wal seenan maaliin jechuu qaba jechuudha. Maaltu narraa eeggamaadha inni nammaan dubbachuu deemu. Alaa kulli haal congratulation jeetiin jira isaan hundaanuu baga gammaddan. Mabruuk alfi mabruuk isiniin jeetiin jira. Maaliif ni beeytan? Shaampiyoons liigii kana waancaa kubbaa miilaa ni beeytan. Nama hedduutu dorgoma. Biyya 32 maaliif dorgoma? Garuu waancaa nyaatu tokkuma. Naaf ibsanii wal dorgomne isii waan cuma godhichi kaayete. Waan cumachi kaayi wal daayine hanga daayine wal daayine boodarra gaa'ii isaan namoota fudhate jechuudha. Walii qodduunis ni jirti dirqama. Saniifuu biyya dhufee yeroo inni maatii isaanii bira deemee turetti biraankiin jechuu ture hajibaa. Anuma shawwatu kana godhan jeetii yaaduu ture. Isillee ni beeytan amma dura raachii harkan leenaa buusee ture. Bara dabre anumaatu harkaa buuse. Janaajjaneetumaan harkaa deebise jechuudha. Akkasitti raachee harkaa tarbi buusee jechuudha janaajjana oowwituun harkaa buusee raachee nammoo'ee ture. Faayinaala irratti gaamma ibsaan nammoo'ee jechuudha. Ibsaan waancaa fuudhee ol kaase bakkuma isin jirtutti itti dhaqee gurbaan baqattummaa sanis firraa dileet godhee jira bilisa ba'ee jira jechuudha. Biyya isaatiin dhufe bakka isin jirtus Masrii dhaqee fudhate jechuudha isimma. Kanaafuu bakka baqattummaa sanis nama yeroo jalqabaatiif baqattummaa jalaa bilisa baase ibsaadha jechuudha. Namaan hanqee keessaa bilisa baasee jira jechuudha. Haqeemuun gaafirummaa murteetti Oromoon. Ammoo tana keessatti jechuudha karaa gabaabaa wanni isin beekuu qabdan isin baqattu. Baqattu xaliila jechuudha. Taganaa maal jaaniin maandeeta hin qabne hiree biyya sadaffaa argachuudhaaf maandeeta hin qabdu baqattu jechuudha. Amma gaa dhiiroo inni paaspoortii biyya Faransii ni qaba hayyee dhufe bira wal fuudhanii mire yoo akka tasaa xiltaate imma yoo xilloyti yoo ilmoo gara fuute jechuudha. Ilmoo ni dhalti. Ilmoon sunis haareetti wanta barbaaddi. Maal jaaniin waan ittiin hiree biyya sadaffaa deeman maandeeta kana jechuudha. Duraan gaafa galmooftu ilmoon qabdu jaarsan qabdu. Maandeenni beefee jira. Amma haya ilmoo dhalte jaarsa harkatti way ajaa'ibni nama dhufee jiruun isaanii gane jechuudha baramma. Piroososa takka jee haareetti imma jalqabeemu. Haduraa santu kaansil tahamoo moo yeroo dheeraa ammas rumateessee achitti inni qallabee jiraachisa moo waan duraan ture san kaansil gootee haaree piroosos gooti moo sunis ni ulfaata milkaa'uu yoo fedhe. Saniifuu ibsaan paaspoortii qaba viizaa isaa gizee Masirraa fixatte tafeete murate biyya isa deebi'a. Maakiin ni dhalte haa jennu. Maakiin dhalte ilmoo san achi dhiifteeti hiree biyya sadaffaa yoo biyya Ameerikaa taates waa Jarman taate ilmoo san achi dhiifteeti deemti jechuudha. Seera gaa seera faranjiiti. Seerri faranjii if duuba deebisuun ta'u. Yoo if duuba deebise wanni guutuu wajji baddi jechuudha. Lama deebitee milkaa'uu dhabuun mala. Kanaafuu ilmoo gizee dhalan ilmoon sun kophaa Masritti hafti.
ilmoo san dhiifteeti deemtee ilmoota kaan achii qabattee haareetti isinis ilmoodhaaf achii as pirooses jalqabdi jechuudha bifa haareetti. Yaa waanuma rakkoo duuba. Yaa aboo tanaafin baqattoonni wal dhiisaa waliin fuudhinaa jeetiin ture. Ana silaa taate qabeetiin fide isii dhaqeetumaan qabee fidee Itoophiyaa fide biyyasiiti ilmoo dhaltu biyyasitti dhabe. Kaayoon tiyya akkas ture. Garuummaa isii piroosesa ofirra dheeressite jechuudha. Kanaafuu gaa rakkoon akkanaatu yoo dhuftee fuula duraan itti yaaduun isaan barbaachisaa jechuudha. Dirqama isaan barbaachisatti yaaduuni mee dubbiin isin jettan xiinxalaa hordoftoonni. Ilmoo isaanii kophaa gatanii yatamaa godhanii yeroodhaaf jechuudha. Yeroo wagata waggaa 2-3 illee ta'e ilmoo nadiyyaa of ta'isi. Ibsaan ammoo deddeebi'ee ilaaluu ni danda'a. Inninis siyyee pirooses godhuu ni danda'a. Piroosesni suni yeroo fudhate jechuudha. Kanaafuu maaltu malame? Jarri kun biyya Masiritti ilmaan dhaluu qabamoo dhaluu hin qaban jettan biyya baqattummaa tana keessatti. Yaa baqattoonni silaa bakkuma takka hojii jiraatee wayyaadha. Yaa abboleessa Allah. Aboo mee ilaala yaa wanuma rakkoo yaa dhiiroo maalumaan godhaa? Silaa furmaataniin qabaa fi haa rakkatanii dura. Dirqama rakkachuun isaanii waan hin oolamne maaliif jaa seera wanni namni lafa tanarra sossoon addunyaa tana keessa seeraan deddeema namni ol keessa. Akkanuma lafaa kaatee darsa guurattee armaan faransi qophadhaan hin taatu. Yoommoo osoo isin hin dhalin jaartiitii jajee biyya fidee takka masuma sanirra haaree pirooses godhee fi maandeeta isiisan kasaaraa gootee Masrii bira biyya Faransi bira fide furaman akkasittis osoo isin ilmoon dhallatti dafee jechuudha. Haga isin ilmoo dhaltu yoo eege kasaaraan isin hin jeetanaa itti as deemu jirraa wajjumaanii irratti haasa'u teenya jechuudha. Saniin duratti immoo chaansii jiru fayyadamanii if dhaqqabuun dirqama isaanirra jiru. Kanumaan isaanii dhaamuu barbaade eegee ol seenan gaa waan takka gizee ijaaran numa jabeessita. Waanuma jajjabeessaati akka gad dhaabbattu ni rakkabdaaf jechuudha. Woomatti hidhaataaf akka jabaata. Saniifuu waan isaan jabeessirraayin qooduuf jira jechuudha. Masaanuu ibsallee ta'u dhiiseetiif hin jira jeetiin jira. Jaartiin dhalaan tanuma nam takkaate. Barii gammaddanii immoo waan inni isin hin jeetan itti yaada mee hordoftoonni hiyyalleen kan yuutuubaa kun jechuudha. Dubbii tana maal jettanii ifa gala moo dogoggora moo akkamii isinillee maal jettan komentii godhaadha. Dhageen naaf tura. Deegamee koo? Okay, waan saniin inni saddeeguutu. Saniif jecha ammaan tana yeroo gaariin hawwaa fi rabbi hojii sinaa tursiisu. Akkasumatti ilmaan gaggaarii fi rizqii bareedduu rabbi sinaa kennuun jaa. Hagamma dura gartee wal dorgomneef egaa suni chaalenjiidha. Humaatii miti dhiifamaan isiniin jaa. Jiruu gaariin isin hawwa. Nagayaan tura. Viidiyoo kana sheer godhaatee addunyaa rabbii uumirra waliin gaa isaan biraanis gaa isinillee akka yaada keessaniin maal jettan komentii jala barreessaa.